daftara qalama isini qabadde dhufe daftara qalama muna maaliif qabattee dhufte sababiin daftara si qabachiise sababiin qalama si qabachiise maaliif jettee taate hojii eegaluuf deema alhamdulillah galata rabbi wantoota muna maal hojjechuu hedda waroon jettanillee jiraachuu dandeettu ijoolleen tokko tokko immoo muna maaliif biyyoota arabaa deemne yookiin immoo biyya keessatti hojii maaliif hin eegala yookiin immoo maaliif Maammadoo yaalitti hin heerumne Maammadoo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtu naga keessan bayya keessanii jecha hadda akkuma beekamu daftarallee qabadhee dhufee qalamallee qabadhee dhufee barumsa isin barsiisuu hedda. Daftarri soo kana ta'u qalamni soo kana ta'u namni maal hojjetee jiraata kan jedhu yoo ka ta'u taate ar'amu humna hojii argattee jirti. Hojii maaliiti? Hojiin isin hojjechuu heddu kuni. Mi video ke kan hamma dandeetanitti like godha share godha hojii hojjechuuf deemnu wajjuma laalla dursa wanni nu barbaachisu hojii tokko hojjechuuf maallaqa qabaachuu uma feete hojjedhu horii limaatii biti hoolaa biti re'ee biti wanuma ta'e biti garuu wanni nu barbaachisu maallaqa qalama kanaa fi daftara kana wantoota kana hoo sadiin yoon qabaanne waa hojjechuu dandeettu tokkoffaa gaafa waa bitu hisaaba beekuu qabda maaltu na baasa maaltu na baafne waan bitu hedduusan birrii meeqan bita daftara keetii irratti qabatta birrii meeqa yoo bitte wanni kun na baasa birrii hammamtu nagaa karoora mataa keetii qabatta birrii hangamtu nagaa eshi daftari kun duwwaa yoo ta'e daftara kanarratti waan kee herreegatte jechuudha dursa akkanumatti ol kaatee hojii tokko eegaluu hin dandeettu akkanumatti ol kaatee waa hojjedha jechuun hin ulfaata dursa yoo nagaadee uffataa kan taatu taate yoo deebi'ee mootiyyuu hin jira as keessatti fakkeenya wantoota gara biyya kana keessatti wantoota garagaraatu jira tokkoffaa mana maashina illee banachuu barbaade maashina jechuun maashina uffata miicu qasaalee guddaa galchite mana uffataatis mana uffata miicaa banachuu dandeetta lammaffaa yoo uffata yookiin kotorbaandii fakkeenyaaf uffatumaa hin nagaada shiitarraa uffata taayiwaana kan hin jiraa miti nagaada hoo jette dursaa qalama maallaqa yaada wantoota hammam hanga si ga'u qopheeffachuu barbaachisaadha jechuudha. Kuni maaliif yoo jettan wantoota hunda keessattuu gaafa kanan qabaanne nuti mootuyyuu kufaatiin kenna kufaatii asirratti karaa kamtu na baasa. Fakkeenya wantoota ijoolleen biyyoota arabaa ta'anii maallaqa guddaa fidanii dhaban hin jiru. Fakkeenya mana mukaa banachuu dandeetta, gaaraajii banachuu dandeetta, nama itti qaxartee lukkuu horsiisuu dandeetta. Lukkuu sanillee lukkuu kana lukkuu hammamtu nagaa hammamtu nageen lukkuun kun qalamni isee qaba qalamni isee akkami wantoota hedduutu jira jechuudha. Eshi gaafa horii limaatii tokko hin bite jette horii limaatii san gatii isaatiin hin bitta yoo 100 miti yookiin 80 haa jennu horii limaatii kana gatiin isaa 80 ta'e baasiin isaatti baaftu hoo hammamii beekuu qabda. Lafuma jala herregataa beeki atooto waan tokkotti hin seene dursaa herrega kee dhabu qabda. Dursaa herrega kee dhabu qabda. Herrega kee akkamitti dhoofta? Eshi sa'a tokko 80 bitte waan isatti baaftu maaltu jira? Wantoonni isatti baasan gatiin isaa meeqa? Tokkoffaa qallaba isaatu jira. Bishaan isaa akkasi. Nyaata isaa kanatti horii limaati likki dabalee nyaata. Beetani akkasuma immoo horii limaatii kun gatii guddaa qaba. Eeshi sunis akkasi. As deebinaa uffata yoo uffata shiitaa nagaaduu ka barbaannu taa'e fakkeenya uffata gaafa nagaaduu biyya keessaa feddu jechuun fakkeenyaaf asiin Hararin gara Harar kana maal jedhama yoo uffata Somaaliirraa gara Jijjigaarraa ka seensitu uffata feddu taate mal herreguu qabdaree atti transportii keetirraa neegaltaa achirraa uffata kana obiti hammamitti na baasan jetta karaa kanatti mootuyyuu gaaf uffata kana Taayiwaan kana eegaru hedduu
karaa kanatti mallaqa kafalta. Mallaqa kafaltu malee karaa dabarsuu hin dandeettu uffanni keetillee waan uffanni keessuun irratti qaraxa irratti dhaaniif achittis karaatti sin gabatta. Inni boroon uffata wakeenyaaf uffata naggaaduu barbaadan maal barbaachisa? Waraqaa heeyyamaa barbaachisa. Waraqaan heeyyamaa kun hoo gatiin isaa meeqa? Yookiin 10,000 yookiin 5,000 magaalaa gudurratti 50,000 fa'aa jira. Akkuma jechuun gara magaalaa gurguddoo irratti akkasii jira. Waraqaa heeyyamaa jechuun bakka qabdaa bakka san ka'itti bira gabbartu si barbaachisa. Si galee gaafa waa gaafatan hubaddaa kana si barbaachisa. Waa'ee uffataati. Uffata qofaa miti wanni Itoophiyaa keessatti qaraxamu wantoota hedduutu qaraxamaa jira. Irraa isin viidiyoo isin hojjedha qaraxaanu jechuudha. Ka uffata tokko kana karaa deemtu baasii hammamaan gabaaftu herreeguu qabda. Yeroo jalqabaatiif ilaalikaati. Yeroo jalqabaatiif galii argattu odoon taane yeroo jalqabaatiif waa hunda ulaagaalee hunda guutte gara hojii sanitti seenta. Itti deebina waan uffataati amma qaranne akkasii waraqaan heeyyamaa kabaaftu manja fiqaa yaani jechuun warra fakkeenya makiina oofan injiraa miti bakka san 50 yookiin 30 jenna gatti qaatu karaa kanattis 5,000 yookiin 10 fixuu dandeetta yookiin sanis gadis ta'uu danda'a. Maaliif karaatti yoo keellaa irratti waasitti dhufe ka ta'u taa'e akkamitti akka meeshaa kana dabarsitu. Kunis siistama isin galee ijoolleen biyyoota arabaatii dhuftanii hojii eegalle maal jettan kana kana akkasitti qabattu gara horiittis hoo deebine akkasumatti 80,000 kanarratti 5,000 yookiin 6 fixuu dandeetta. Qalaba horii kanaa bituudhaan jechuudha. Gaafa kana gootee hamma horiin sun horitti mootu yoo ati qalaba isaa itti hamma isaanii si dhalu itti laaftu si galee akkasuma jechuudha. Fakkeenyaaf yoo waan biraa maal fudhanname fakkeenyaaf barreessa koomantii barreessaa warroonni hojii biyya keessatti hin eegalle jettan ta'e koomantii naa barreessaa. Koomantii keessa na barreessaa keessa na dubbisaa akkamitti hojii eegaluu dandeenya yoo dhufaa jiraattan karaa kamiin hojii eegalanna uffata nagdirraa caammaa nagdirraa salbaaja naggaadurraa wantoonni hunduu hin tuffatina. Wantootuma kamirraayyuu hin tuffatina. Gaafa kana jechuudha ati nama jala deemuun dhiifta tokkoffaa nama jala deemtu wanni nama jala si dhoofu hin jiru. Mallaqa kee hin qabaatta nama takka lamaan hin dhiyaatta maal hojjedha maaltu na barbaachisa hojii akkana yoo keessa toora guddinni hojii odoo namaaf binjaa'ee baadiyyaa keessatti dalaganii ajaa'ibate jechuudha. Horii horsiisuu irratti naannoo magaalaa xixiqqoo horii limaati yoo bitte bu'aan inni qabu galee guddaa si qaba. Torbaanitti yoo jabaatte 6,700 galchuu dandeetta. Gattiqqaatu beekama. Gattiqqaatu. Fakkeenyaaf ati sa'aat limaatii tokko hoo bitti hamma gatii gabayaa argattu maal gootu si fakkaata gatii gadi bu'aadhaan gurgurta. Sa'a limaatii aannan isaa fakkeenyaaf yoo naannoo magaalaa sanirratti birrii 30 ka ta'u taa'e yookiin 25 gurguruu qabda. Dirqama beeka kun hojiidha. Hamma ati gabayaa godhattetti waan tokko dursitee gadi buusuu qabda. Isin galee eeshi akkasi. Hojii birallee gaafa eegaltu ta'e parsantii xiqqoo isii irraa hir'ifta. Hamma namni si baratu, hamma maamila si godhatanii, hamma ofitti si fudhatanii ati wantoota akkana kana hojjechuu qabda. Dirqama keetii jechuudha. Okay, munnoo maal hojjechuu deemti ka jettan kutaa itti aanu walitti deebina. Kutaan itti aanu ani amma warroonni asirratti wantoota asirratti isin barsiisu akka fedhi kiyyaatti akka isin hojiidhaaf kakkaatan akka isin gaafa biyyatti galtan mallaqa keessan hin balleessine hin qusaasisiisine waliin haasofna. Isin jechuu barbaada. Keessa yoo na dubbaftanillee sagalee daqiiqaa 5 daqiiqaa 4 yookiin 3 odoon taane sakandii 35 sakandii 20 sakandii 4 kana olis daqiiqaa takkan kenna. Maaliif hojii barbaadnoo kan jettan taate viidiyoo kee hordoftanii viidiyoo kee irratti na eeggachuu immoo ka isin himu hojjechuun dirqama keessan akka ta'e beeka. Ani amma hamma kanaatti wanni hojii na dhookke mallaqa dhabuudha. Dhugaa jirtu moo yaa mitire? Ani mallaqa gaafa walitti kuufadhe mallaqni kiyya bakka biraa qilleensa irratti hafee
gaaf mallayni kee akka bara qilleensa irra taafetti kuni kennaa rabbiiti riskii rabbiin arasaqe waan rabbiin arasaqe san immoo waan godhuun qabu rabbii kiyyatti immoo dallanuu qabu rabbii kiyyamoo fayyaa naa kennate galateeffachuu namoonni tokko tokko immoo sammuu isaanii yoo waasi jalaa badan jeete yoo naggaade kasarte gaafa sammuu kee jeetu hin ta'u nigdii keessa akkuma dhagaa akkuma tirfii argattu kasaarallee argatta beekaa kanallee kunillee isinii barumsa kana isin jechuu barbaadaa viidiyoo itti aanu walitti deebinte